amma wanni goonu sagantaa dhufnetti haaseenu sagantaa dhufne ni taati ayyee amma sagantaa kiyyattiin seenaa akkuma beekamu haala yeroo jetti arra mata dureeni haalli yeroo keessatti waa sadii ilaaluu deemaa jechuu arra tokkoffaan araara lammaffaan haarayomsa aadaa sadaffaan lola eeltiraa wajji yaa obboleeyyan kiyya waa hundaa hu'an duraanin isinii dubbadhee ture lola eeltiraa kana faa isinuu ni yaadattanii gaafa milikkataa turkitti inni dhaqee waa farrame Abiyyi Ahmad asmara loluu deemaa hargeysa dhayxee nagaan galte asmaraa dhayxee nagaan hin galtu jeetiin haasawa tokko godhe kana hunda ittiin isinii dhufaa jechu an uggiin haasawu waan ina naasuuttuma dhuftan ni turtan malee tuma dhuftan sigale amma akkuma beekamu araara irraayin isinii kaa jechu araara aabaa'oo fi khaafaa'oo jaaniiti araara jaanii diraamaa eegalanii jechu namoonni keenya namicha kana nama guyya tokkotti hin barin amata 100 bartuu jetti Oromoon oggimammaaytu nama namarra laalanii sibiila harkan laalaniis ni jetti Abiyyi Ahmad kan lammaa magarsa irratti hin baratin Oromoon Abiyyi Ahmad kan Taayyee Dandaa irratti hin baratin Abiyyi Ahmad kan Jaawar Mahammad ichi galee kursii jala qabna jee irratti hin baratin sigale Abiyyi Ahmad kan Gadduu Andalgaachoo irra namni hin baratin Abiyyi kana barachuun hedduu ulfaatti nafakkaatti jechu garuu irra guddaan nama keenya alhamdulillah rabbil alamin Abiyyi Ahmad baratee jira jechu dursa waa'ee araaratti ozoon hin seenin sheyxaanni ati wajjiin araarama jettu kun eenyu mujrimtichi guddaan sheyxaanni miilaan lafa deemu haguugaa namaa uffatee deemu kun seenaan isaa maali caayaa hooggansa Oromoo jaaniiti Oromoon tun jaarrattee turte hayyoonni Oromoo alaagalee fi keessa jiru walii galaniiti caayaa hooggansa Oromoo qabxii 16 if keessaa qabu jaarratanii jechu caayaa san itti gattaa'ee namni facaasee Oromoo san afaan godhee khaan biyyaa lakkuchiisee khaan mana hidhakuchiisee khaan gartee maallaqaan afaan qabsiisee sheyxaanticha guddaa kana jechu Abiyyi Ahmadii jechu itti aansuudhaan gaafa hiriira gaafa irrichaa hiriirri nabbahuun oolu jee gaafa jaawarfaan akkasitti qabsoo oowwisan san abarraa tolaa nama jaamu ni yaadattan caayaa hooggansaa haqufe san kaasee sigale Oromoo burjaajeessuuf hanga irrichi kun nurraachi deemu diraamaa hojjedhaa jeeni gartee manguddoo tana hoteela yaamanii Oromoo wal ta'uuf deemte way Oromoon wal dhageeffatte way Oromoo wal dhageeffatte nuti diina qabna diinni keenya Oromoo dabaaseen jiraatu arrabaayyoo makiinaa keessaan taa'ee haasa'u jira waan ta'eef Yoshish jelle sorry baay'ee waan ta'eef baay'ee qabbanaa waan ta'eef sigale gaafa san abarraa tola baay'ata kenneeti Oromoo tana naa shawwadi jee dhaqee Oromoo shawwadee Oromoon araaramuuf deemti jennee gammannee lafa dhiinnee huuyi jenne gaafa san kaa'an hundi piippiidha waan wanni sun taateef qubaan qabaa jechuu keessa Oromoon hiriira ba'uu deemti hiriira ummanni ba'u kan akkamitti dura dhaabbannaa akkamitti fashalsuu dandeenya Oromoo kamitti shawwannaa jedhamee mari'atamee sigale abarraa tolatti gartee hoomworkiin kennamee abarraa tolaa diraamaa san dalagee jechuudha arraas diraamaa dalaguun deemaa jechuudha Oromoo dammaqi waan Abiyyi Ahmad biyya sana aangorra jiru dhiisi addunyaarra jiruunu Itoophiyaa keessatti araara wanni jedhamu jirtu mee namnummaan Abiyyi Ahmad wajjiin araaramee araara wayyaane qabi araara jaawarfaa qabi araara lammaa magarsaa sheekotii fi abbootiin gadaa hundi itti baatee kadhatte qabi mee araarummaan Abiyyi Ahmad milkeesse tokko qofa naa himi
lola malee gadadoo malee fixuu malee facaasuu malee diiguu malee walafaan naqee nama fixuu malee mee araarummaan Abiyyi Ahmad milkeeyse araara kana jiinaa hin jiru jechuudha. Arra bifa araaraatiin gabbee arra gartee araara buufnaa Oromoon takka sigale ji'eeti gabbahee jechuudha. Ummanni keenya dammaquu qaba. Maaliif yeroo tana gabbee? Maaliif yeroo tana araara ji'ee namichi kun lafa dhiitu jira? Dhuguma araara dhugaatiif deemammoo araara kana duuba waatu jira jaatiin tala. Araara namni jibbu sheeyxaana qofa. Araara namni jibbu sheeyxaana fi sheeyxaanticha gogaa namaa uffate Abiyyi Ahmad qofa jechuudha. Nuti yoo araarri bu'e kan kadhachu jirru araaraa jechuudha. Garuu araarri nuti barbaannu araara dhugaa, araara fakkeessaa osoon hin taane, araara kijibaa osoon hin taane, araara gartee yeroo bitachuu osoon hin taane araara dhugaa san barbaannaa jechuudha. Arra Abiyyi maaliif araara jee gabbe? Abiyyi muddamee jira. Isin amma waan Finfinneetti gartee faarsee bulaan fooqii faa footoo kaasee maarree faa warri gandummaan isa jala yaa'u kun waan asirraa haasa'u tana dhugaa seetanii jechuudha. Mootummaan lafarra jiru adeero zeeroo tahee jira. Amma wanni gartee qawwee hidhatee marti ergamtu Arab Imireetii jechuudha. Qaallichi hojjataa Arab Imireetii malee muummicha ministeera biyyattiitiin waan Imireetonni godhi jaan qofa godha. Bakka Abiyyi out of service faayidaa Itoophiyaa kennuudhaaf, Itoophiyaa kunuunsuudhaaf, Itoophiyaa guddisuu waan jaamu keessa bahee jira jechuudha. Saniifuu araara arra maaliif kaase? Abiyyi Ahmad muddamee jira. Woboon isin kijiba na jala yaatanii jettan tun arra bakka jirtu namni hundi warra biyya jiru beekaa jechuudha. Sigale. Warra biyya jiru beekaa jechuudha. Woboon dheengaddaan isinii akkumaan isinii dubbadde miidiyaan addunyaa isinii dubbatuuf ta'an jee bakka inni sulultaa bakka inni itti gartee masaraa mootummaa jaarachuu jirutti dhaqanii tarkaanfii fudhatanii siin jee. Abiyyi Ahmad dhiibbaan keessaa fi alaa fi lola hundaan itti jabaattee jirti jechuudha. San gubbarraan amma Eertiraa wajjiin lola kaasa jeeti sigale miishinii isaa alattiin firraa deebisa jee rakkachuu jira jechuudha. Tana hunda wali qabatee wanni inni araara jee gad dhufeef Amaaraa fi Tigree wal qabataniiti mootummaa Oromoo diiguu deemanii. هذا كل كلام الكذاب كلام شيطان على العالم موتمان أورمو بقافتو موتمان أورمو بوجفتو موتمان أورمو حتو أورمو زرفتو أورمو قديدو تغرتي الله أورمو قبسيفتو قباتا أورمو نما دينقدا أنا غيرا جمع خيسات دوخانا نمني أجيسي سيسا تقباتا أورمو أجيسي سيفتو سياسة جج واللسا أورمو أجيسي سيفتو بيخا أورمو بياريتو بيخا أورمو منت هدت وفتو كيسي أورمو فوتيتو أبا قدار شنتو موتما أورمو تنا ميغا فوما أورمو تكتنا بيي ديبسي تم بيبين ديبفتي تكاسناغن هنجرتو أفان أورمو أفان فدرالان قول أفان أمارا أكا أفان أفريكانو تو جانيتي يونيني دي أفريكا يونيني أفريكا خجبدو دي انقدة تيستان الرتل إياتو راني جن أفان أمارا أفان أفريكانو قولوا جاني مقالان قدتين فيني ديبتين ديبين أورومون إفيني بولشتي جن أما اللي بوستا داني قرتي ودلا خانا ودلوتي تنتقات إرقا ودلوتي في هروتي بيرقا قبتا أقرا قرقودو خانا خان إني إرقاتو خانا سيقالي هكا جلا أوريو خان هرتي في ودلان جاني بروبا إني قرو هنگي تولي ودلا وقي دلقانا كي هرتي سبرانا كاسي أبي واني تكتي نمت تولي ودلا قداتو كوغي في دي هرتيس قدو تكبيرا في دزيقالي
ودلوتي في هرتي نما إني قرتي آنغو رجي أوفتون تغافي تكنغاف النتون إفي نياتي دوينان يوني في قرتي جارسا إسي برك أتاكتن جارسا مال قبديمي جارسا برك أتاكتن جارتي إسي برك أتاكتن جارتي مال قبديمي تي مرني بدي جارتي مال قبدي جارسا مال قبديمي تي مرني بدي قرتي سويو خنا برك أتاكتن كان دبني ودلا في هرتي في ودلتون سيقاله ولك أبمني وني إسام بوان إسام بوسن زيرو تكنجر ناقبردو تناسمن ناقبرد أما ماليف أرى رجي لفاقه أما قرتي ولا تخري ولا أمارة ولا اتجابيسني جرني جيجو اتجابيسني جرن إسن دبيك وانقبدني اتجابيسني جرني جيجو اتجابيسني جرن جرني ونما أرى رجاني مراچو جرنيف وني أرى رجاني ركچو جرنيف وني أرى رجاني فكيسو جرنيف تنافي جيجو أرى أبي يقولو ديمو توقن جرو أكما مدورا وان أرى رجان غرتي فودي ونتهاري أرى رجيتما اتهارو ديم أما ماليف ديم جاو خافاو خيسا غراغرما ديما يجو مي أددا أبين كيست أبين كيسانا ومتوكو فودتيتي أبين غوتو ديغيبر إزيما خيسا برانو نقا فودتيتو متان ديغيبر آباو خيسا دران أرارسا في أرارسا مرداسا تموينيو مرداسا سني في أرارسو بكلا خيني سن فودتيتي آباو ديغمو ديدي أما مالو قدو ديما آباو في خافاو خانا إدو تغراغرما ديما جاور فانيس على خنا جبيسو جراني جاور فان مسين سخافاوتي خافاو تناولين نقو ديما يجو جولين الدبلسوما أورومو مرو دربا فانيس غارة خيسات جبيساني وان جرانيف مرو في داوديس بيالات نتي ورغري داودي في غري مرو جي ولين نقو ديما يجو يو أرار خون وني أرار جامتون إسين تكمل كويته شيكا بوتا خجيبانا انجا شيطانا وجه مرياتني وني ملكاوان جرتو ديو جل مريتين سيما أوان كان الرلي دبتشون فد دوان سيما وان قد اللي قولي مالف نمتشخنني بينا يجو نما الدنيا الرايو سلا بدأ فمي خجيبا في فكيسون بدأ فمو نمتشخنا يجو نما قرتي سيناساتي مدالتا سينان قال لتشخنا شيطان تشخنا ونمان إني أراران تمري تكلين إنجرو ونمان إني أراران تمري تنجي نايم إنجرتو تكرين إني دين قد ني إتين أرارمجو خنو أرى إني ولا فانين كاي جاي تكرين سيستماني أكواني في ولولتو فكاتيت جيتاچو ردا إسا يلم متنيتي جيتاچو في قبرسيون بوسكي والدوانيتي إني أدى دوركا جيتاچون كيشسا سيني مالكا غورو جراي جري والكوبا قبابه وياني نفيفو إسا تبچو جرتي إني غرو أدباسيتي نتي تبچو جراجي يادو جراي سو سنيفو أرارا فكي ساعتي مليخون أرارا نجامو جي أرارا يوت هاتي أرارا غرتي وبو وججل قبسان بوشي سوف تكيسو زون انتاني أرارا سن اتفوفي جاور فا وجين تايي فا وجين تايي جناني وياد مين أمني تايي دنداخن فكينياف ياد إسا خنا قدابو في هل كان يقويا هيوتا أورموتي والدبي نموتا قرقودهم دا وجي ولا فان دابچاتو ريمي مين أمني تايي وجي ولت أرارمو دندبي نمني هيوتا إسا خيسا جرو وجي ولت أرارمو دندبي نمي ركو خيسو بارتي سا فرجو دندبي ورا يادا برو قبو ورا آنغو سر فدتو ديم خنا وجي كمت أراربو سمين هايم برا متايم موميچ منستيرا نقودين جنة بريزدانتي نقودين جنة مرغمان أورمو ها إيغمو
hanniti haa dhaabbattu, hattuun heeratti haa dhiyaattu, baduuf deemnaa, yoo kan akkatti itti fufu taate ni bannaa. Hanganuma qofa jeeban. Gahee haa araaramnu, nagaya haa buufnu, keeysoo keenya haa qulqulleeyfannu jennaan akkamitti kana naan jetta darsaa dabbuuqa wadalaa fi wadala harritti walitti an qabadhee deemu tana taniin halkan farshoo baasee walit naqee halkan wal dhiibaa bultu tana akkamitti dafuudhii nama jijjiiri naan jetta jechuufi taayyee fuudhee hidhaa naqee sigale mee namni ifittuun araaramin namni nama yaada tokko qaban ilaalcha tokko qaban akeeka tokko kaayyoo takka qaban galma tokko qaban sigale sanii wajjiin waliin galin nama akeekaaf kaayyoon isaanii wal adda nama ilaalchi isaanii wal adda nama yaanni isaanii wal adda nama paartiin isaanii wal addaatii wajji akkamitti araara buuse jettee yaadde silaa araara taate dura keeysoo isit tolfatti jechuu biibi osoo araaramuu deemte sigale saniifuu wanni araara jedhanii amma waan kanarratti illee yeroo gubuun barbaadan waan araara jettu kijibaa kanarratti yeroo gubuun barbaadu amma sagantaa itti aantu dabruu turre naa jira jechuudha. Tatti aantu haarayoomsa aadaa jedhanii waa fidan yaa Oromoo dammaqi. PP'n haarayoomsa aadaa jetteeti aadaa Oromoo balleessuu deemti jechuudha. Dheengadda seenaan Oromoo himattu martinuu biyya diidii jeete abbaan qurxummii fiqaaduu tasammaa barsiisuu ture ni yaadatta. Seenaan Oromoon qabdu hundinuu seenaa qeenxeeti. Seenaa biyya diiduu, seenaa biyya ijaartuu mitii jee barsiisuu ture ni yaadatta. Isin hundinuu. Amma haarayoomsa aadaa jedhanii dhufa. Mee aadaa jechuun maal jechuudha dura? Aadaan Oromoo jechuun maal jechuudha? Aadaaf safuu jechuu hiikkaa isaanii beekta. Kabajaa qabaachuu jechuu barsafuu jechuun kabajaa qabaachuu jechuudha. Kabajaa jechuun maal jechuudha? Nama guddaaf kabajaa qabaachuu, shamarraniif kabajaa qabaachuu, saba keetiif kabajaa qabaachuu, nama saba biroollee kabajaa qabaachuu jechuudha. Mee PP'n tun maali dura? Bara PP keessa abbaan gadaa rashaname. Namni abbaa gadaa rashane abbaa gadaa hidhe abbootii gadaa ta dheengadda hidhamte tana takarrayyuu tana dabarsiitii dheengadda abbaa gadaa Aliyyi Surur kaniin isinii barreesse abbaa gadaa si qoomandoo kan malubbuun jiru abbaan fedhe ka viidiyoo tiyya tana daawwatu dawwaltanii maal si godhan siyaamanii wadaltichi Abiyyi wadalli xiqqaa fi guddaan siyaamanii maal siin jedhanii awwaluu fi shimallis maal siin jedhan jettanii gaafachuu dandeessan hidhuu kaaniiti yoo hiine ummataan nurra dammaqajanii waajjira yaamanii waarningiitti kennaa jiranii jechuudha ergama addaa qabda jedhanii maaliif cafferra gaafa du'aayii godhan aboo sabni dhume sabni buqqa'e sabni rakkoo keessa jira isiniki jibuun barbaannuuti dhugaadhaan nagee buusaa jee barra dubbate hangasuma OBN har'a isin caa jettanii jala horiitan nama viidiyoo san jalaa muree jechuudha ummata kijiba OBN jechuudha sigale kijiba nama abbaa gadaa Aliyyi Surur dheengadda waarningiitti kennisiise nama qeensi Oromoo hattu jee hidhe qeensi Balaay bara Minilik keessa qeensonni Oromoo tokko ni hidhamne nama sheekotii hidhu nama abbaa arrii guddaa darraa keessatti akkamitti ilmaan narraa tuumama jettee jaarsa guddoo ol garagalchanii cafaqan jimma keessatti manguddoo gurra qabadhaa jedhanii cafaqan asaaminoo yaadatta yoo ta'e uffata raayaasi jaani viidiyoon sun haga ammaan irra jirti harka jira jaarsa guddaa imaamata qabu ol kaasaniiti uffata raayaasi uffata raa mulqi jaan ummata duratti sigale nama sirna kanaasi ijaareetu
nama sirna akkanaasi lafa qabsiiseetu aadaa Oromoo tana siima. Mee nama waan akkanaa dalaguu aadaa Oromoo beeka. Nama guddaan kabany, xiqqaan kabany, haadha siiqqee kabany. Hay amma Adaamatti dhiyoo takka haadha siiqqee walgahii jedhanii yaamanii ichi gudeedan. Paartii haadha siiqqee gudeedduutu rabbi sodaadhu. Paartii akkanaatu amma haara yoomsa aadaa jeeqan dhufee jechuudha. Sigale haara yoomsa aadaa janii gad dhufanii jechuudha. Aadaan Oromoon dura aadaa qabu. Aadaan Oromoo gartee gabbifamaa deemu qabdi malee. Amma Ameerikaan kun heera janii constitution dur qabdi. Sigale haara yoomfachaatuma tolchaa deemti malee. Kadursan darbitee haareetti wanni isin katabdu hin jirtu jechuudha. Sigale wanni isin katabdu hin jirtu jechuudha. Aadaan Oromoo dur mee aadaa Oromoo keessaa tamtu haara yoomame mee maalaa yeroo himsiti. Aangoo walii qoodurratti gadaan waggaa 8 irra wal jijjiira. Kana haara yoomuu qaba. Fuudhaaf heeruma keessatti gartee kabajaadhaan intalatee urgooytu gurbaa urgaawaa waliin kennan. Kana haara yoomuu qaba. Yoo namni waliin bu'ee namni quba kana walirraa kute heerri tumamee jira. Kana haara yoomuu qaba. Heeraa fi seera Oromoon guutuu qabdi. Soo isaan maal godhu yaan bocola qaallichi bocolli kun bocolli rabbii hiree Oromoo fuudhee harka kaa'e kun wali bocola kana keessa galchuu yaanii jechuudha. Uummanni Oromoo dammaqu qabu. Ammatti abbootiin gadaa tagaafii takka gaafattu hidhabamti jechuudha. Aliyyi Suruurirraa abbaa gadaa Aliyyi Suruur kasiqqoo mandorraa waan isarra gahee dawwaltanii gaafachuu dandeessa. Ani waan qabatama lafarra jiru malee takkataniin dubbadhuun qabu jechuudha. Takkataniin dubbadhuun qabu. Isarraa qulqulleeffachuu dandeessa. Abbootiin gadaa tuun dhiisi bitamtuudha. Qaallichi kun ka abbaa gadaa ranqalloo ifinjuu Harargee sun faan haadireedhaa jechuudha. Abbaa gadaatiin beekaa huccuu abbaa gadaa uffatee deema malee warri qeyroo Harargee tana cabsee shaneedha jee gartee mana hidhatti daaraa godhe isaa jechuudha. Namicha sanii jechuudha. Kun haadireedha. Abbaa gadaa ka gaafii gaafatu tokkollee hin qabdu. Nama gartee sadarkaa tanatti aadaa Oromoo balleessuuf caccabsuuf aadaaf safuu Oromoon qabdu hunda zeeroo godhe wanni Oromoo irratti hin dalagameen bara kana keessa hin jirtu sigale. Saniifu kanaatu aadaa Oromoo nu haara yoomsaa yoo kan jettee teessee hanga namni sirna keedii eeyde sun gartee uummata Oromoo irra jirtii nu hunda anaafis irra jirtii hayyoota keenya irra jirtii jechuudha. Itti gaafatamummaan tanaa naafisii jechuudha. Ozoon gartee nama biroo hin ta'in isinii gaggabaabseetiin keessaa ba'a itti aansuudhaan lola Eertiraa wajjin eegalamuu deemu jedha. Lola Eertiraa wajjin eegaluu yaana. Waan takka beekuu qabdan uummata keenya. Waan dabreedduu yaadannu waan takka yoo yaadattan ta'e gaafa lolli Tigraay ka'uu deemu Hayilamaariyaam Dassaalenyiitu Aljaziira irra barreesse dura. Tigree tan addunyaan adabu qabdi. Addunyaan Tigreen gadhaaphaa jechuu qabdi. Biyya diiguu yaanii minaamin jeeti isaa barreesseefi jechuudha. Arra pirezidaantii duraanii Mulaatu Tashoomaa barreesse. Abiyyi lolani kaasuuf ta'a jechuudha. Already Arab Emirates akka lola kaasuu baay'ata baafteefi jirti jechuudha. Kana fedhii Itoophiyaa asab Itoophiyaa deebisu ozoon hin taane Arab Emirates gartee olaantummaa isiin garba diimarra qabdu mirkaneessuuf Suudiidhaan dorgomu jirti waan ta'eef ilmaan keetiin Arabni gartee akka badhaadhu akka gartee qamadii qotatee enjoy godhu humna ilmaan keetiitiin godhamaa jira. Kana haasawaa keessatti sirrittiin si himaa jechuudha. Lolli yoo ka'e amma durallee gaafa bishaan Hargeysaa hidha harkanne jedhanii faarsee bulaan lafa dhiitee
way maraatee bishaan kun hin taane hin mari'atamne hayyootaan hin mari'atamne qabaataa biyyaatiin hin mari'atamne biitti maal keessa jirti hin mari'atamne bishaan kana yoo arkattan kijibaanaan jaan jechuu ture boodarra darsa guurataniiti amma Hassan Sheek goonni faarsee bula dheengadda Hassan Sheek sheeyxaana ture arrammoo sheeyxaanni eenyu Muusaa Baheedhaa jechuudha kasoo malee alaandisa sigale Muusaa Baheedhaa jechuudha saniifu ummanni keenya dammaqu qabdanii jechuudha dammaqu qabdan lola dheengaddarraa bu'aan bu'e maali lola wayyaanee wajji geggeeffamerra lola tiriliyoonni 300 walitti dhabamerra bu'aan buufanni maali lola gartee namni dilli miliyoona 3 ol gahu itti dhume sanirraa bu'aan Itoophiyaan buufatti maali jaatiin tala raayyaan ittisaa kadheen gadda dhume maatii isatti hin himamne haga amma kalola wayyaaneen bar ummata siitiif kabajaa qabdi takka takka waraqaa ergitee fi azanni yookaan taaziyaa teessisuu turtee jechuudha warra dhume san hundaa'u mee Itoophiyaa Oromiyaa keessatti namuma raayyaa ittisa du'e je'anii himame gumaan kafalame sigale tajaajila raayyaa ittisaatiif barbaaddu maatii ilmoo jiratan raayyaan ittisaa sun biraa kute haadha dullatti jira kan raayyaan ittisaa sun biraa kute abbaa dullachaa jira kan raayyaan ittisaa biraa kute ichi biraa kute mee tajaajiluma ummanni sun arkachuu jiru tokko gartanii dabarsi warri dheengadda madaa'ee jira ka harka dhabuu jira ka ija dhabuu jira ka miila dhabuu jira ka sammuu dhabuu jira mee tajaajilummaan warrachi miidhame je'anii kunuunsa piippiin kennu jirtu tokko as kennu nuti quba qabna waa takka hin jiranii eessa jirti ijoolleen sun Buraayyuu fi Aamboo fi Finfinnee kararra teessee kadhachuu jirti ijoolleen lola Tigraay keessatti hirmaatte ijoolleen lola Tigraay keessatti harka dhabde miila dhabde ija dhabde sigale dhiitanii chiifirraa gaxariyaniiti Buraayyuu keessaa sadaqaa sulultaa keessaa sadaqaa kadhachuu jirti sigale mee takkuma naayimi takkuma mee piippiin isiin namaa bakka tanatti barboo wayyaaneen bakkatti raayyaa ittisa isaanii tajaajilu jirtu bar galmaa jira bar qaamaa miidhamtootaatu ka Tigraay loluu tureetu sigale hiriira beejanii vi'oo irraa haasa'uun turre yaadattanii sigale yaadatta moo yaadatta qaama miidhamtoonni sun bar warra gartee lolarra miidhameetu bakki godhamee fi galmi godhamee amma biyya tana bakkatti gartee namni dhawame tajaajilamu bakkatti waraanni xurataa bee tajaajilamu bakka kabajamtu mana hakimaa kophaa qabanii bar waraanni asitti Ameerikaa tanatti mee bakkumatti madoon gaafa lola Tigraay tajaajilamu jirtu takka qaallichi kun paarkii fi kana waan calaqqee tanaan dachii balleessuu malee mee bakka takka tajaajila raayyaa ittisaatii kennu jirtu takka as baasani hin jirtu jechuudha ati madooyinaan ati jisbaynaan dhiitanii alas ari'an qoonqoo harkasiin kutan warri arra fayyaa qabdu boru bakka arra warri dhiitamee jiru kana dhufuu teessa madaa'uuf teessa baquuf teessa sammuun si jijjiiramuu teessi haatee hiyyoomuuf teessi jaartiin tee jaarsa dhabuuf teessi akkuma warri arra jiru boodeen Finfinnee Xooraayiloochi eessa jira mitiiti kijibini mee Xooraayiloochi san keessa eessa jira Xooraayiloochi waan dur dargiin maqaa baasee bakka isaan amma sanaasa
sigale hinjirtu nama tokko tajaajilamaa hin jiru ani waan hin beekurraa hin siyaasa'u jira namni hundi ni ari'ama pippii keessatti waa lama raayyaan ittisaa yoo madaa'e sigale raayyaan ittisaa yoo rakkoon irra geesse ni ari'ama takka ji hayyuu yoo dhugaa dubbate ni ari'ama maaliif ati wadala ta'uu qabda kijibaa nama jaarsa kana faarsu nama qaallicha kana sagadu nama qaallicha kana gabbu nama namicha kana sujuuda bu'u ta'uu qabdaa jechuudha ichi keessi jiraachuudhaaf sigale saniifuu raayyaan ittisaa kaduraa sunuu tajaajilan arkanne kadhume kaanuu gumaan baafanne sigale taaziyaa warra isaanitti hin himamne azzanii moo taaziyaan jennaan harargee tanatti karaarsii ana booha jedhaniini boochi warra isaanitti hin himamne sigale gumaan joollee dhumtee sunuun baane arra haareetti dhiiga joollee miskiinaa dhangalaasisuuf qophaa'u jira jechuudha inni asab deebisuufi miti wayyaanee fi TPLF fi fannoo eeltiraan na gargaara eeltiraan eengadda gartee paarlamarra taa'ee galata waraanni eeltiraan uu qabu ummanni eeltiraa qabu dhaloonni Itoophiyaalleen sigale dhaloonni Itoophiyaalleen hin kafaluu ji'eeti qaallichi kun paarlamarra taa'ee dubbate namichi afuufaan kun sheyxaanni gogaa namaa uffate kun qaddaatanyaan mee namuma Abiyyi Ahmadii wajjin jiraateetti fufe naa yoo wadala ta'uu baatte yokka ilma nama yaadde yoo mirga kee gaafatte yoo tunnuun taatu jette dhiira firraa dubbachuu dandeessu intala jabduu firraa dubbachuu dandeessu tanuma Abiyyi Ahmadii wajjitti fufte bineensa wadalloota harree gurguddaa isa jalatti hafe kana malee mee namuma tokko naa himu lammaan ni kute jaawar ni kute Abiyyi wanta hangaasaan ni kute sheek abbutaa ni kute maarreen ni kute gadduu andalgaachoo ni kute mee namuma namicha kanaa wajjitti fufe yoo harreen ta'e yoo wadalan ta'e mee tokko naa himi akka nama yaadu ka keessatti hin jiru haa ajjeesu haa hijibu maal naa dhabatan ta'anii bashannanutti hin jira ministeera naan jechuu jiranii pirezidaantii naan jechuu jiranii maarree naan jechuu jiranii warra gartee maal naa dhaba akka fedhe haa godhu hanga inni saammatu hojii saammadheetiin gaafa kaan sigale biyya ilmaan kiyya biyya alattiin barsiifachuu jira kara biyya alaa kutaa maal naa dhabdi warra ju'u malee warruma gartee lakkii wanni kun hin taatu juu hunda nama namicha kana wajji jiru laalibe hin jiru jechuudha eeltiraanis sanumaa jechuudha eeltiraa dheengadda akkasi dhaadheessa bar maqaan Isaayyaas kan amma faarsee bulaan shayxaana godhe kun maqaa Isaayyaas meenaa barree isaa faarsee bulaan akkatti yaamuu ture sheekka abbuta afaan anumarraa tokko meeqam jennee yaamuu turre gaafa lolaasa gaafa lolatti kiraa isa mee namni yaadatu mee maqaa isaa mee maqaa isaa naa hima maqaa jaalalaa kan Isaayyaas yaamuu turre gaafa sana footoo namichaa tanalaa footoshoppii tanaan tolchine qiyaamaan nu qabatte areeda kana hunda aboo ibsaa ali waxee generation aboo waxee generation kunnuma khatabe issu galato ibsaa ali TV waxee generation issu maqaan isaa bar Isaayyaas injam حرامي بر هذا والكتاب بالذكرنا كتابه بالذكرنا رت إساياس يوجدتس نمنس السو الزانو انتسا مندنو السو بيتشانو مندنو انسيقال صدركاتنا الرتور واي ايه السو مكان إسا السو تريجن السو شاء السوية الرمو
sigale wan qallichi shayxaanni kun isa dhawuu deemuuf jecha maal godhan shayxaana godhanii jechuudha nama kana biyya san hogganu jira jechuudha sigale nama kanaatu biyya san hogganu jira jechuudha amma pointii xiyyaarra deebuuf nama dheengadda akkasitti gartee galata nurraa dhaloota Itoophiyaa gartee Itoophiyaa guutuu